Hai Rotakiyaa kam jirtu nagaa keessanii nageenyi rabbiidda jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha arrammoo viidiyoo baay'ee fuula keenyaaf kan ta'u viidiyoo baay'ee bareedaa isinii qabadheen dhufe jechuudha. Kan inni ofii kiyyaatti fayyadamu simbiraa isiniifis immoo qooduudhaaf qabadheen dhufe jechuudha. Warroonni dura jirtanii duratti na hordofaa jirtan guddaan isin galateeffadha. Warroonni addisii taatan immoo chaanaalii kiyya sabskiraaybii gochuudhaan maatii kiyya ta'uu dandeessu. Arrammoo fuula keenyaaf kan ta'u sirriitti wayinimmoo fuula keenya bugurii xalaa fuula keenya kan diimessu tokko fuula baay'ee xalaa kan nama namarratti ba'uun jechuudha. Isa kan nurraa balleessu kan sirriitti fuula keenya bareessu kan nu qulleessu qabadheen dhufe jechuudha. Hanqaaquu fideen jira jechuudha. Hanqaaquu fideen jira. Timaatimii fideen jira jechuudha. Timaatimii fideen jira. Buna yookiin immoo Nescafe kan jedhamu jechuudha. Kana buna normaalillee fayyadamuu dandeessu rakkoo hin qabu. Isaan booda akkamitti akka hojjennu viidiyoo keenya amma dhumaatti nu wajjiniin turaan siniin jedha. Isaan booda iddoo lamatti baafna jechuudha timaatimii. Iddoo lamatti baafneeti booda timaatimii tokko bichaatti fayyadamtu jechuudha. Isaan booda wanfiitii yookiin immoo gingilchaa yookiin immoo matala kan shaayii irratti jechuudha. Akkasitti cuuffina jechuudha. Maaliif fireen isaa akka itti gadi nu jalaan baane jechuudha. Firee isaa odoo hin taane bishaan isaa bichaadha kan nuti barbaannu. Akkasitti irratti cuunfina jechuudha. Eega cuunfineetii booda akkas goona akka bishaan isaa sirriitti gadi nu ba'utti lamaan isaayyuu cuunfina jechuudha. Baay'ee fuula keenyaaf kan ta'u maaliif miidiyaa irratti illee kan jaalatame jechuudha. Kuni sirriitti fuula keenya nu bareecha jechuudha. Egaa akkas goonetii booda akkasitti gingilchaadhaan jechuudha yookiin immoo kan shaayii ittiin shaayiidhaan xallalannu jechuudha. Akkasitti keessaa baafna jechuudha. Firee isaa fuulduratti akka hafu jechuudha. Isaan booda egaa akkasii goonetii booda hanqaaquu bishaan isaa gadi naqna jechuudha. Kanaaf fakkeenya bishaan isaa naqaan jira. Bishaan isaa odoo hin taane kana bicaa isa keessaa kana bichaadha kan nuti barbaannu. Kana jechuudha. Kana bichaadha asirratti naqna jechuudha. Isaan booda buna jechuudha. Buna maankaa lamatti godhanna. Maankaa shaayii lama jechuudha. Akkasittiin akkasitti eegatti godhanneetii booda sirriitti waliin rukunna jechuudha. Inqulaalii fi bishaan timaatimii fi hanqaaquu jechuudha. Hanqaaquu fi bishaan timaatimii fi buna sirriitti akkasitti waliin rukunna jechuudha. Buna akkasitti bareedee jira jechuudha. Maaliif viidiyoon kiyya yeroo baru jedhee jira waan ta'eef viidiyoon kun mul'achuu dhiisuu danda'a. Sirriitti waliin rukutu jechuudha akkasitti. Yaa akkuma dura argitan jechuudha. Kuni bunaa fi timaatimii fi hanqaaquu bichaadha kan inni qabu yookiin immoo inqulaalii bichaadha kan inni of keessaa qabu jechuudha. Inqulaalii tokko, timaatimii tokkoo fi buna maankaa fi xiqqoo kana lama jechuudha. Isaan booda akkasittiin eega waliin rukunneetii booda daqiiqaa 20 nurra turuu qaba jechuudha. Eega akkasitti dibanneetii booda akkasitti dibanna jechuudha. Sirriitti fuula keenya xalaallee balleessuu danda'a. Bugurii yookiin immoo nixaabii waan fuula keenya irra jiru sirriitti qulleessee fuula keenya qulqulluu goosisa jechuudha. Kuni baay'ee bareedaadha.
Akkas gootaniitii booda daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabdu jechuudha. Bakka amma fixeen jira jechuudha. Daqiiqaa 20 sirriitti ofirra tursuun qaba. Daqiiqaa 20 booda ofirraa dhiquu qabna jechuudha. Maaliif sirriitti fuula keenya wajjin akka wal fudhatu yookiin immoo qodaa keenya wajjin qodaa fi bunnii fi unqulaalee fi timaatimii kana wajjiniin sirriitti qodaan keenya yookiin immoo gogaan fuula keenya sirriitti gisee wal fudhate waan keessa keenya jirullee hin baasa jechuudha. Fuula keenyarra kan jiru keessaallee maxxatee hin baasa jechuudha. Sirriitti fuulli keenya haadii yookiin immoo qulqulluu nuuf ta'a jechuudha. Namni kamiyyuu fayyadamuu danda'a. Namni diimaan ta'e magaalli gurraachi uumaa rakkoo hin qabu. Maaliif qulqullina fuula keenyaa bichaadhaaf kan ta'udha jechuudha. Kuni waan fuula keenyarra jiru sirriitti nu qulleessa jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjiniin turan siniin jedha. Daqiiqaa 20 booda walitti deebina. Kunola akkuma argitan kana amma sirriitti fuula kiyya wajjin wal fudhatee goggogee jira jechuudha. Narratti bakka amma daqiiqaa 20 turee jira. Kun akkuma argitan kana narratti goggogee jira jechuudha. Sirriitti bakka egaa nurratti goggogee booda daqiiqaa 20 turutti yaa hin goggogan nuuf isaatiif iyyuu isaan booda hin dhiqanna jechuudha. Kunoo dhiqadheen jira jechuudha. Isti fuula keenya nu qulleessa jechuudha. Kan akkasitti akkasitti sooftiidha waan madallassi jedheen fuula keessan goggofachuu qabdu jechuudha. Rakkoo hin qabu. Jira akkasitti fuula keenya akkasitti nu bareessa jechuudha. Amma dhumaatti waan wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii keenya yookiin yuutuubii keenya subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu dandeessu. Sheerillee naaf gootan baay'ee natti tola jechuudha. Ijoolleen keenya yoo bira dhaabbattan yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dandeessu. Rakkoo hin jiru. Gaaffii yoo jiraate waan nagaafachuu barbaadan hunduma isaatiif iyyuu qophiidha jechuudha. Koomentii jalatti yaada keessan ibsuu hin dandeessu siniin jedha. Wanta dogoggoree yoo jiraate immoo iddoo kanatti dogoggorte jettanii yaada keessan naaf qooduu hin dandeessu jechuudha. Guddaan sin galateeffadha. Baay'ee sin jaaladha. Yaa nagaan nu turaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu.